Hai gaazocha akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii jirtu bakka jiraattanii nageenyi kiyya bakka jirtan simbira haa ga'u isiniin jedha jallatamtootaaf kabajamtoota warra yuutuubii kiyya jalatti argamtan akkasuma jechuudha waan miidiyaa irratti argaa jirtanidha. Isin jechuudha gaafa namni rakkate nama biraan dhaabbattani gaafa namni rakkoo hamaan irra ga'e gaafa sana gadi baatanii iyyuu duwwaadha kan keessan. Isin jechuudha wayyaanee waggaa 27 hudduu keessa isin dhiitte isaaniif qabsaa jirtu malee oromoof qabsaa hin jirtan. Har'a hayyoonni keenya mana hidhaa keessatti kan dararamani qeerroon kumaatamni mana hidhaa keessatti achi keessatti rakkoon hedduu irraan gahaa jiran kun jechuudha homaa hin balleessine sababuma oromummaa qofaaf bicha sababa kanaaf mana hidhaa keessatti dararaa hedduun irraan gahaa jira. Isin immoo kana irraanfattanii hudduu wayyaanee jala fiigdu. Udduu wayyaanee jala fiigdanii wayyaanee wajjin sirbitu wayyaanee wajjin caffartu televezyiinii wayyaanee banattanii isiniin jedha. Isinii haa galu yaa Oromoo isinii haa galu. Abiyoot Kaasaayee maaliif jibbame? Abiyoot Kaasaayee maaliif jibbame? Sababa inni nafxanyaa jala deemuuf sababa inni Oromoo fakkaatee Oromoo dararaa jiruuf sababa inni nafxanyaa wajjii walii galee dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa jiruuf sababa kanaaf jibbame. Wayyaanee maal keessan inni wayyaanee wajjin caffartan hayyoota mana hidhaa jiru mana hidhaa keessatti isaan achi keessatti irraanfattanii sin wayyaanee wajjin caffartu. Wayyaaneen maal keessan wayyaaneen xalaata keessan sin ofin beektan wayyaaneen xalaata keessan. Abiyoot Kaasaayee kan jibbameef maali? Sababani nafxanyaa jala fiiguu sababani hiriyoota nafxanyaa baafatee ilmaan Oromoo lafarraa xaragaa jiruuf sababa kanaaf Oromoon Abiyoot Kaasaayee xireeffate. Abiyoot Kaasaayee maaliif jibbame? Gadi fageessaa yaada yaa Oromoo. Uummanni mana hidhaa keessatti kan dararamaa jiru sababa biraafis miti sababa Oromummaafi. Har'a garuu isin jechuudha warra mana hidhaa keessatti dararaan irraan gahaa jiru dagattanii nafxanyaa wajjiniin ol utaaltanii gad utaaltu. Wayyaanee waggaa 27 lafee keessan sin nyaattee sin daakaa turte har'a of jala gashattanii wajjin utaalaa jirtu. Hayyoonni mana hidhaa keessatti kan dararamaa jiraniif waa'ee maali isinitti fakkaate? Waa'ee Oromummaaf qofaaf. Kana booda'uu jechuun gara gama kiyyaatti akka namni tokko gadi ba'ee hin qabsoofne asoo dhiisee natti tola. Mee maal laallanii qabsaa'u? Warri qabsaa'an mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Inni kan reebbichaan taanee miidhamaa jira. Kan dhukkubsatee mana yaalaa gahaa argataa hin jiru. Sinumatu yaa ummata keenya ummatuma warra hudduu wayyaanee jala fiidan kanatu ummata mana hidhaa jirutti sintu dhibeetti ta'e. Har'a jechuudha Baqqalaa Garbaan dhukkuba jedhan Jawaar Mahammadin dhukkuba jedhan Hamzaa Booranaa dhibee sukkaaraatiin qabame jedhan sukkaaruma Oromootu dhukkubsachiise malee sukkaarri biraa maali? Qabsooftanii qabsoo galmaan geessanii hayyoota mana hidhaatiin baaftani qeerroo mana hidhaa keessatti saqaayaamaa jiran hin baaftani. Weellistoota meeqa mana hidhaa keessatti shamaa jira mana hidhaa keessatti tortoraa jira. Sin kana irraanfattanii hudduu wayyaanee wajjin fiigdanii televezyiinii wayyaanee banattanii televezyiinii wayyaanee wajjin caffartu. Abiyoot Kaasaayee waa biraaf hin jibbinee Oromoon sababuma inni Oromoo ganee nafxanyaa jala fiiguuf sababa kanaaf jibbame Abiyoot Kaasaayee. Sin silaayu nama akkamiiti? Gaafa namni tokko rakkatee gaafa rakkoon cimaan irra ga'ee bichaa guyyaa sana bichaa gadi baatanii sagalee taatu. Har'a jechuudha namni mana hidhaa keessatti dararamaa jiru fakkeenyaaf jechuudha kan garaan sin gubu jechuudha kan hedduu gara nama balleessu kan seenaa hedduu kan namatti ta'u jechuudha. Gumaa Haacaaluu Hundeessaa baafachuu dhiiftanii har'a daansii buutu har'a wayyaanee jala buutu wayyaanee wajjin caffartu. Kan keessan diraamaa dabarsin qabsaa maaltu jira? Sin asoo qabsooftanii wayyaanee jala fiigdanii bar Oromoon seenaa yaadatu jechuun Oromoon seenaan dagatus seenaas yaadachuus qaba. Sin garuu seenaa dagattanii hudduu wayyaanee jala buutanii wayyaanee wajjin caffaraa jirtu. Wayyaaneen maal keessan? Wayyaaneen jechuudha kan dur karaa baaf galmu kan sin dhowwatte kan caccabsite sin nyaataa turte har'a wayyaanee jala fiigdanii wayyaaneef qabsaa jirtu malee sin Oromoof qabsaa hin jirtan.
sina soo oromoof qabsooftanii haga har'aa hayyoonni keenya mana hidhaa keessatti maaliif furmaata dhaban har'a eegga hidhamanii ji'a jaamoo ji'a 5 warri mana hidhaa keessatti shamaa jiran maali eegga du'aa Haacaaluutii qabee qeerroo meeqatu wareegame qeerroo meeqatu addunyaa kanarraa dhabame sin bu'aan keessan wayyaanee wajjin sirbuu wayyaanee wajjin caffaruu wayyaanee jala fiiguu wajjin keessan qabsoon keessan kana yaa waan akka gama kiyyaatti jechuun ammaan booda namni tokko akka gadi ba'een qabsoomuu hin fedha maaliif warri qabsaa'aa tureyyuu har'a qabsaa'e bor gudduu wayyaanee jala jira edena qabsaa'ee bule har'a televiizyinii wayyaanee banate televiizyinii wayyaanee wajjin utaalaa bula sin gocha kaleessa godhamtan gocha kaleessa irratti dalagamaa ture irraanfattanii har'a wayyaanee jala fiiddu Abiyoot kaasaa'ee innamma har'a ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti dararaa jiru hayyoota mana hidhaa keessatti miidhaa jiru qeerroo kumaatama mana hidhaa keessatti dararaa jiru sababa maaliif jibbamen sababa manni wayyaanee fakkaate sababa manni nafxanyaa fakkaate Oromoo fakkaate dhiiga Oromoo dhangalaasaa jiru sababa kanaaf jibbame sin immoo seenaa irraanfattanii waan kaleessa wayyaaneen singoote irraanfattanii waan kaleessa wayyaaneen hayyoota keessan caccabsitee nyaataa turte irraanfattanii nama wayyaanee jechuun wayyaaneen nama fayyaa nama dhabamsiifte addunyaa kana keessatti haga har'aa jechuudha fakkeenyaaf dhiifamallee naa godha nadhiin gammadaa bakka buutee isaallee dhabame jiraateef hin argamne du'eensaa jiraachuusaaf duunisaa addan baafamne haga har'aatti lammiinsaa dararaa hedduu keessa galanii jiru sin immoo kan irraanfattanii nadhii gammadaa kan fayyaa dhabamsiifte wayyaaneedha nama biraa sinitti fakkaate eebbisaa addunyaa kan akka sareetti lafarra gototee akkan taanetti kan ajjeeseen wayyaanee miti sin immoo kan irraanfattanii hudduu wayyaanee jala fiiddu hudduu wayyaanee irra jala fiiddu sin wajjiin keessan hudduu wayyaanee jala fiiguu malee qabsoon eessa jira miti too qabsoo qabaattanii too oromummaa qabaattanii hayyoota mana hidhaa keessa jiru hin baaftu gumaa goota keenyallee hin baaftu amma fakkeenyaa hamma jechuudha yeroo Haacaaluun du'e ji'oota muraasaaf tokkicha lafa dhidhiittanii achumarraan irraanfattanii waa'ee Haacaaluullee achumarraanis immoo hayyoota mana hidhaa keessatti miidhamaa jirullee achumarraan irraanfattanii har'a uummanni mana hidhaa keessatti dararamaa jiru kuni dhugaa osiniin jenne jechuudha kan ittiin jiraatanii dhabanii sin asii nyaata gaarii nyaattanii nyaata ho'aa nyaattanii akka feetan taatu isaan mana hidhaa keessatti dukkana keessatti kan hidhamanii kan siqee gidiraame keessatti galanii kan jiraataa jiran sababa maaliif maal dallaa nama maal jooku uummanni mana hidhaa keessatti dararamaa jiru kun yoo wayi nama saame qeerroon daa'imni mana hidhaa keessatti kan dararamaa jirtu nama saamte nama saamne oromummaa isaaniif malee nama saamne sin immoo kana dagattanii kana irraanfattanii har'a wayyaanee kaleessa sin nyaatte sin xaragaa turte ilmaan Oromoo lafarraa xaragdee fixaa turte wajjiniin caffartu amma kuno Baqqalaa Garbaan dhukkuba Jawaar Mohammad dhukkuba jedhani uummanni kun waan ittiin jiraatu dhabe sinatoo seenaa beektanii jechuudha sinatoo seenaa beektanii too nama seenaa too dhugaatti oromummaa qabaattanii hayyoota mana hidhaa jiru baafattu maal har'a jala deebitanii wayyaanee jala fiigdanii wayyaanee wajjin caffartu wayyaaneen maal keessan wayyaaneen diina kiyya nafxanyaan diina kiyya har'as taanaan boris taanaan jechuudha maal keessan mee wayyaaneen maal nafxanyaan maal wayyaaneen maal wayyaanee jedhii Abiyyi jedhii anaaf tokkicha akkas jaallatte jibbitu tokko tokko keessatti magadan ani irra laalu har'a mana hidhaa keessatti mana yaalaa guddaa tokko dhabanii mana hidhaa keessatti kan rakkataa jiran kan dararamaa jiran jireenya isaaniirra gad dhaabbachuu dadhabanii maatii isaaniirra gad taa'uu dhabanii Baqqalaa Garbaa miillitti dhidhii ta'ee jedhan Hamzaa Booranaa sukkaara qaba dhibee sukkaara qabate jedhan dhibee Oromoo sukkaara Oromootu qabate malee namni fayyaan mana hidhaa keessatti Oromoo waan keerii dalagaan jiru waan sharrii malee jechuudha mee nama warri qabsaanuu mana hidhaa keessatti miidhamaa jiru inni qabsoo inni jalaan dhufu kun akkamittiin galmaan geessumeesin qabsoon keessan wayyaanee wajjin caffaru wayyaanee wajjin utaalu wayyaanee kaleessa dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa turte
wayyaanee kaleessa waggaa 27 barattoota keenya mana barumsaatti qalattee nyaataa turte wayyaanee jechuun. Kana irraanfattanii isin immoo waa'ee Jawaar Mohammad faa, waa'ee Baqqalaa Garbaa faa, waa'ee Hamzaa Booranaa faa, waa'ee qeerroo kumaatama mana hidhaa keessa jiru isaaniin dagattanii wayyaanee wajjin daansii buutu isin. Wayyaaneef qabsaa'aa jirtu malee qeerroof qabsaa'aa jirtan. Seenaa maaliif dagattu isin? Gadi fageessaati yaada yaa Oromoo. Uummanni kun akkamittiin kana ta'uu qabee sababa maaliitiin jedhaatii gadi fageessaati yaada. Namni bultii isaarra gattaa'uun dhisne. Jarri kun nama bultii qabu, nama maatii qabu, nama betesabii qabu, nama zarii qabu. Sababa Oromummaa isaaniif jedhanii mana hidhaa dukkana keessatti hidhamanii achi keessa rakkataa jiru. Fakkeenyaa amma jechuudha. Jaafar Yesuuf jechuudha. Argitani miti? Dugda isaa akkanitti jiru jechuudha. Mootummaan Hayilamaariyaam Dassaaleyyuu akkas hin goone. Waan nafxanyaan waan Abiyoot Kaasaayee ilmaan Oromoo irratti dalagaa jiru jechuudha. Bara Hayilamaariyaam Dassaaleen bulchu, bara Mallas bulchu jechuudha. Dubartii mirga isheenii beekti, mirgi isheenii kabajamaa. Bara amma nafxanyaan nu bulchitu bara Abiyoot Kaasaayee nu bulchu. Bara haati intala biratti gudeedamtu, intalli haadha biratti gudeedamtu barri